Ani sirriittan bare waa'ee kee gowwaa kofalchiisanii ilkaan lakkaa'u duruu Oromummaa kee keessa dhaabachaa gondaan dhadhaatani silas wallaalaa fi doofaa kolfan gaafatani ila islaamummaa siif damma yoo ta'e ani immoo kiristaanummaa akka lubbuu koottan jaalladha amantii kee siifan kabajaa safuu Oromummaan ilaalladha garuu salphisuuf yoo yaaltu garaaf amma geessu Iyyesuus waaqadha dhugaa qabatamaa kana eessattuu haaluu hin dandeessu. Mugu irra bujatan amma waaqa sina kana kubattu kana hindu emo gaggabe achittafe mo saba safuuf duudhaa qabu nama hunda jaallatu anillee ilma Oromoodha waan Israa'elii firaan kun badaanan ilaallatu utuu kan keenya duu kan namaaf aarsuun fafaa jedhee yaade garuu isati waaqa guddaa kanatti qoostensi waan xiqqoo sitti muu barbaade ilaasiif agalu barichatu kakuu haaraadha araara isaatiin jiraanna isa biyoof keessaa qabu malee Yesuus nama ofii uume lolee moo hin dadhabu anillee dua namaatti gammadu atofii falfalta naamani Iraanii paastaa bulluqa lixe taatu moo yeroo dhiyootti agarta isaanuma keessaa ammoo garuu kan harkasatti laattate Waaqayyoon oolfata maaliif beektaa Waaqayyo abbaa nama hundumaati. Iyyesuus waaqa osoo hin taane waaqa qaba. Innimo waaqa keenya isa guddicha fayyisaa namootaati. Yesuus ofii isaayyuu Rabbidha karaa jannataati. Abbee biddeen jireenyaati nyaata nuun kuufamu qofaasaa mo'aadha kumaanuun durfamu abbaa amanamaa hangafa nagaati. Suudi Yesuus waaqa qofaa miti waaqa waaqotaati. An humna kootiin oomata kallee gochuu hin danda'u kan jedhe Iyyesuus Kiristoos. Akka waan isinii galee baay'eedhuma kofaltan haa ta'u egaa ergi isa hubattani iddoo inni waaqa keenya isa guddichaa jedhu moo maaliif hin dubbiftani ila inni isa du'eedha isa waala diigee ka'e an kan hin jedhu garuu waa'imti Yesuus kun maaliif amma na gaaffii isinitti ta'e lafti kun ejjeta isaa samiin teessoo isaati ofii isaatii waaqa abbaa bara baraati sammuu xiqqoo isin qabdan hin madaalamu inni sanarra guddaadha ilaa isiniif agalu Yesuus masiihicha isa jiraataadha. Yesuus ilma dhiiraati qaama sala qaba sanummaa guyyaa saddeet kittanate millaatiin durri irraa gooteetti kana eeyyen dhuguma dhiira leenca qaraanoo isa amma dubbatu kee humna du'aa cabsee isa mirga baatti ol ba'e isa maqaan isaa qofti jireenya namaaf laatu isa deebi'ee dhufu isa baraan jiraatu alfaadhaaf omeegaa mootii moototaati abbe Yesuus dhiira qofaa miti dhiira dhiirotaati. Amun kan inni achi deeme abdiin kan inni achi deeme garaa isaatiifidha malee dhugaan isaaniif hin galleen jecha maal jechaati yaada qabda kanarratti garaa isaa osoo hin taane faayidaa fuutuu jedhanii bagadhattan maaf deemtanii isiniin jedhu hunduu mirga isaa jiraata abbaan waan barbaadetti amanee uumaa isaa galateeffata ani Oromoodha atis akkuma koo isin naaf obbolaadha warra dhiigaan tokko garuu waan naaf galee isinitti muun fedhii miti dirqama dhugaa waaqa isa jiraata jireenyeessayyuu hin jirre Yesuus biratti argama.